Tole nagaadhaa fi araarri jaalalli waaqayyoo bakkaaf haala qixa mandara biyya jirtanitti isiniif baay'atu warroonni amantii biraa ashamaa harka fuune nagaa keessanii fayyaa keessanii ana obboleettiin keessan nagaa kootii galata waaqayyoo gooftaana eebbifamu. Tole chaanaalii kootiif warri haaraa taatan subscribe gochuun maatiinaaf ta'a. Chaanaalii koo jalatti kan argamtan immoo like share gochuun wal biraan ga'a. Har'a guyyaa har'aa kana qabadhee dhiyaadhee dubbii sagalee waaqayyooti ana obboleettii keessan dirroodha. Kanaafiyyuu na jajjabeessaa like gochuudhaan share gochuudhaan namni hundumtuu share haa godhuun siniin jedha. Gaafa sagalee kana dhaggeeffattanii namoota biraanis gaa itti eebbifamanii siniin jedha. Gooftaan bara baraan eebbifamu. Egaatii kanan qabadhee dhiyaadhee dubbii sagalee waaqayyoo Maarqos boqonnaa 13 lakkoofsa 3 kaaseen dubbisa. Maarqos wangeela Maarqos boqonnaa 13 lakkoofsa 3 kaaseen isiniif dubbisa. Yesus Kiristoos bara baraan gooftaadha. Ameen. Addana keessatti kan inni dubbatu walii wajjiniin ilaalla. Mata dureen koo inni Yesus jedhe ta'eera moo ta'uuf jira kan jedhudha. Inni Yesus dubbatee ta'eera moo ta'uuf jira kan jedhu mata duree kooti. Irraanfatiina. Meenan dubbisa akkas jedha maqaa Yesuusiin. Yesus gaara ejersaa gubbaa gara mana qulqullummaatti galagalee utuu taa'u Phexros, Yaaqoob, Yohaannis fi Indiriyaas kophaatti isa gaafatan. Nutti himi kun yoom ta'a? Wanti kun hundinuu yommuu raawwatamuuf jedhu immoo mallattoon isaa maali? jedhan. Yesus immoo hundinuu akka isin hin wallaalchifnetti akeekkadhaa. Baay'een ani Kiristoos jechaa maqaa kootiin hin dhufu. Namoota baay'ees hin wallaalchisu. Lolaa fi oduu lolaa yommuu dhageessan hin na'inaa. Kan akkasii kun ta'uutu irra jira. Kun garuu ammallee dhuma isaa miti. Sabni sabarratti, mootummaanis mootummaa irratti in ka'a. Socho'i lafaa iddoo adda addaatti beellis in ta'a. Wanti kun garuu jalqaba ciniinsuuti. Ameen. Galanni waaqayyo waaqa jiraatatiif ta'u. Wanti kun garuu jalqaba maaliiti? Jalqaba ciniinsuuti. Kanaaf saba waaqayyoo maal jedha addana keessatti sagaleen waaqayyoo yoo jettan isaan dabarsanii isin kennuudhaaf yommuu isin geessan waan dubbattanii maalin godhinaa yaaddayinaa hafuura qulqulluutu dubbata jedha sagaleen waaqayyoo. Galanni waaqayyo waaqa jiraatatiif ta'u. Gooftaan bara baraan eebbifamu. Yommus obboleessi obboleessa du'atti dabarsee in kenna. Abbaanis mucaa isaa, ijoolleenis warra isaanii irratti ka'anii isaaniin ajjeesu. Anaaf jettanii hundumaa biratti kan jibbamtan in taatu. Namni hamma dhumaatti dhaabate garuu hin fayyaa. Ela kun bu'uuradha. Kun ijoodha. Anaaf jettanii nama biratti kan jibbamtan taatu. Ijoolleen warra isaanii hin ajjeesu. Waaqayyo nu haa baraaru. Garuu namni hamma dhumaatti dhaabbatu maal ta'a? Hin fayya. Namni hamma dhumaatti dhaabatu garuu hin fayyaadha sagaleen waaqayyo. Hin fayyita hamma dhumaatti dhaabadhu. Hin geddaramta hamma dhumaatti dhaabbadhu. Hin jijjiiramta hamma dhumaatti dhaabbadhu. Jijjiiramatu dhibee. Jireenyi koo gadi malee ol hin jiru kan jettu hamma dhumaatti dhaabbadhu malee hin fayyitaan siin jedha. Ana jedha osoo hin taane macaafa qulqulluu kanatu jedha. Galanni Yesus Kiristoosiif haa ta'u. Kana of harkaan dhabiinaasin meeshaa lolaati. Yoo kana beektan, yoo kana dubbistan wanti ta'u kun haaraa isinittiin ta'u. Wanti gara fuulduraatti ta'ullee haaraa isinittiin ta'u. Sababiin isaayyuu isa waaqayyo jedhetu raawwata jettanii bakka keessan dhaabbattu. Garuu kana of harkaan qabdan taanaan waan haaraa isinitti ta'a. Bulee haaraa isinitti ta'a. Bulee haaraa isinitti ta'a. Macaafa qulqulluu dubbisuun isa boriif gaariidha.
isinii gala. Anaafis gaariidha, isiniifis gaariidha. Kun anaaf isiniif meeshaa lolaati. Kun dilbii bara baraati. Isa miliyoona meeqa baankiidhaa qabnu miti. Isa fooqii irratti fooqii ijaarre miti. Ilaa kun anaafsiif meeshaa lolaati. Anaafsiif karaa jireenyaati. Daandii ishee dhugaadha. Isa lakkoofsa qabu lafa kanarratti nuyi ittiin rakkachaa gidirfamaa bu'aa wawwaachaa jiraannu osoo hin taane kun kan bara baraati. Mee kuni kan bara baraatidhaas. Macaafa qulqulluu keessan ol qabaa warri isin bira jirume kuni kan bara baraati. Kanaanan jannata gala. Kanaanan gara abbaa koo dhaqa jedhames. Galanni Waaqayyo Waaqa jiraatatifata. Kanaafiyyuu isa Waaqayyo jedhetu ta'aa jira, ta'uufis jira. Hin dagatinaa mata duree kooti. Hin dagatinaa. Galanni Waaqayyo Waaqa jiraatatifatu. Kanaaf yaa saba Waaqayyo, yaa ijoollee Waaqayyo, yaa ilmaan Waaqayyo dhiiga Yesuus Kiristoosiin kan bitamtan isin kiristaanonni, ortodoksonnis dhiiga Yesuus Kiristoos kana kan hordoftan yeroo hundumaa isaaf kan jilbeenfattan hundinuu akka isin hin wallaalchifnetti akeekkadhaa. Ani Kiristoosii jedhaniitu dhufu. Ani Masiidha jedhanii dhufu. Anatu karaadha jedhaniitu dhufu. Isin garuu akeekkadhaa, of eeggadhaa jedhee Gooftaan. Galanni Yesuusiif haa ta'u. Akeekkadhaa isin hin dogoggoriinaa. Maqaan Waaqayyoo bara baraan haa eebbifamu. Isin daandii isa qabattan kanarraa maal hin godhinaa, hin kaatinaa. Isaan ani Kiristoosidha jedhaniitu maal godhu hin dhufu gara keessan. Isin wallaalchisuudhaaf dhufu. Yoo warri kaan wallaalan nuti wallaalu. Hin wallaalinaas. Namoota baay'eetu wallaale. Namoota baay'eetu barumsa sobaatiin wal balleessaa jira. Ilaa isa kanadha karaan dhugaan malee isa kana miti jedhu. Karaarra nu kaachisu. Dhufaniiru moo dhufu? Ani Kiristoosidha jedhaniitu namoota baay'eetu dhufu waan ta'eef isin akeekkadhaa. Akka dubbii isaatti akka jiraannu Waaqayyo anaaf isiniin haa gargaaru. Gooftaan anaaf isiniif haa dhaabbatu. Kanaaf yaa saba Waaqayyo isa Yesuus Kiristoos jedhetu ta'e malee waan haaraa miti jechuu barbaadeen. Garuu lafa jirtanitti Waaqayyoon kadhadhaa. Jibbamuun waanuma jiru, dhiibamuunis waanuma jiru. Mana amantaa keessatti, mana sagadaa keessatti irreebamtu anaaf jettanii kan jibbamtan taatu. Garuu namni amma dhumaatti dhaabbatu hin fayya. Ani Kiristoos kanaaf jedhee maafan jibba. Ani Kiristoos kanaaf jedhee maafan rakkadha. Waan barbaade gochuu osoo hin danda'u. Waan barbaade immoo keessa galee borcuu osoo hin danda'u. Waan barbaade hojjedhee osoo hin sooromuu danda'u. Namallee saamee, namallee ajjeese sooromuu osoo hin danda'u. Maaliif rakkadha jedhanii namoonni baay'een wangeela isa kana isa dhugaa kana maal godhu lafa kaa'anii cufanii lafa kaa'aniitu ba'anii sokku. Isaan maaltu nyaate? Bineensatu nyaate. Ilaa bineensatu nyaate. Bineensatu jira. Kiristaanni gaafa mana Yesuus Kiristoos mana Gooftaa kanaa dhufu gaafa bahee adeemu. Ilaa dhufee keessaa bahee dhufee gaafa bahee adeemu bineensi fagoon jiru. Bineensi kiristaana kana nyaatu fagoon jiru. Fagoon jiru. Baatanii hin deeminaa. Isa dhugaa kana gattanii baatanii hin deeminaa. Isa jireenyaa kana dhiiftanii baatanii hin deeminaa. Isa jiraataa isa jiru isa jiraatu kana dhiiftanii baatanii hin deeminaa. Eessa dhandhaa? Nuu ijoollee Yesuusii. Nuu dhiiga isaan bitamne. Nuuf jedheetu kan inni fannifame. Nuuf jedhee kan inni garafame. Nuuf jedhee kan inni itti tufame. Nuuf jedhee kan inni dhugaatii hadhaa dhuge. Eenyuuf jedheetu balleessaa qabaa? Mee dubbisaa dhaqaati. Achitti balleesse waan jedhu jira. Lamxii qulleesse malee, seenaa jijjiire malee, rakkataa gargaare malee, jaamaa ija bane malee, duudaa dhageessise malee, haadha hiyyeessaa ilma tokkicha owwaaluu deemtuuf deebisee dhala ishee isa isheen owwaaluu dhatte sana kaase malee. Mee balleessaa qabaa? Achitti balleesse kan jedhu hin jiru. Inni qulqulluudha. Inni guddaadha. Inni amanamaadha. Inni gargaaraadha. Inni falmaa koof falmaa keeti. Inni oolchaa koof oolchaa keeti. Galanni Waaqayyo Waaqa jiraataatiif haa ta'u. Kanaafiyyuu Waaqayyo biyya lafaa kana jaallate hamma ilma isaa tokkicha dabarsee kennutti
isatti kan amanu jireenya bara baraa haa qabaatuuf malee haa baduuf miti jedha Yohaannis keessatti. Jireenya bara baraa haa qabaatuuf malee haa baduuf miti. Nama tokkollee karaa badisaatti hin waamne Gooftaan. Namni tokkollee akka baduuf hin waamne Gooftaan. Gara badisaatii gara jireenyaatti akka inni dhufu malee, akka inni fayyu malee, akka inni nama ta'u malee, akka inni jijjiiramuuf waame malee, akka inni ba'aasa ofirraa lafa kaa'ee boqotuuf waame malee, nama tokkollee akka inni du'uuf hin waamne. Akka inni du'a dingataa du'uuf hin waamne. Maaltu wal ajjeesaa jira? Nutu of ajjeesaa jira. Baanee deemuudhaan, yaada keenya biyya lafaatti hidhuudhaan, isa kaleessa keessaa dhufne kana jaallachuudhaan, kaleessa hoo jibbinee dhufne har'a maaf jaallanname? Kaleessa hoo baqannee dhufne har'a maaliif itti gamname? Kaleessa hoo siin barbaadu ya biyya lafaa si ganeera hojii kee wajjin, suusii kee wajjin jennee biraa dhufne har'a maaliif itti gamname? Waaqayyo qalbii hubatu, yaada hubatu nuuf haa kennu. Waaqayyo Gooftaan anaaf si na gargaaru. Gooftaan bara baraan eebbifamu. Mee kanuma irratti Waaqayyoon walii wajjin hin kadhannu. Kiristoosiin waa'ee sagalee kanaaf Waaqayyoon galateeffannu. Qulqulluudhaaf amanamaa kan taate guddaa ilma Waaqayyoo maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin galanni ulfinni siif haa ta'u. Sagalee kee dhugaaf jireenya waan nuuf ergiteef si haa galatu. Yaa Waaqayyo Gooftaa maccaa inni ta'e kun akka tasaa miti. Yaa Waaqayyo Gooftaa maccaa kunoo dubbii kee dhageenyeerraa. Isa ati dubbatteetu raawwataa jira biyya keenya irratti Gooftaa. Guyyaa fedha keef jaalala kee ta'e immoo yaa Waaqayyo Gooftaa maccaa guyyaan rakkinaa kun nurraa darbu. Guyyaan dhiphinaa fi yaa Waaqayyo guyyaa yaaddessaa kun yoo fedhaaf jaalala kee ta'e yaa Waaqayyo Gooftaa nurraa darbu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin dhaloonni kun hafayyani. Yaa Waaqayyo Gooftaa hamma dhumaatti dhaabbatanii hafayyani. Namni hamma dhumaatti dhaabbatu garuu hin fayyada sagaleen kee waan ta'eef. Waaqayyo nu gargaari. Dhaloota kana gargaari. Biyya keenya gargaari. Wallaalota beektota gargaari. Yaa Waaqayyo dadhaboota yaa Waaqayyo kan danda'an dargaggoota gargaari. Hunduma isaanii harka keetiin qabi warra si dhaga'an eebbisi. Maqaa isaatti nu jaallatte Yesuusiin. Ameen. Gooftaan isin haa eebbisu. Eebbifamaa. Shaaloom.